كما أقول سكرت مديرة ذنت ما شاء الله ولا تريو أما يسجل أمان سيبقى تنجر ديرا أفان ولا كنا رفسنا الله أركما أقول سكرت مديرة ترتيبتي أما يوكم سنة براديك دني جانجر أما يوم أشوير تاما جيبي كمان رفتي شرمت جيبي أبارسا سكرت ترتيبتي إيسا بارسا تنونا كنا ممو إيسا كرا يا جيبي كديا سنجر سجل تاني سنو أما جيبي سنجا جانو باسني كا جيبي ولا نمط سنجا جانو باسني جرني أما بكا كديا سنوغي سني جرني جو بكا نما كديا تيرما فوقير جرا أمبر سنتما الله جومن uno morik damis jajir rako ki mara singaras unis baku bakadia sana ya tambar mu be nama ibala ma waytin askiz tajira ya magana ges amma nama ibala ma ega saganta ka kuma simbetanu wallahi guyatti takka sagale sini ta onnimne ummanis anisi amma sagale sini tajira guyya bori wan haradan jilli kuni wan haranu dageessa jenne abdi qabna me obolesa ko walaga me manguddo achi keessa jiro akkasan du'aayi guyyaa nadhaa guyyaa du'aayiiti isinillee bareechaa du'aayi gadhaa akka rabbiin khayrii isin dhageessisu murteen haqaa ilma namaati haqni murtoofnaan yoo maaliyyuu ta'e naman gaabbisiisu beektaa jaartii tokko jiru wanti seera abdullumaan dhaban naman gaabbisiisu jedhu wanni murteen haqaa rabbiin biraa isinii bu'ee haqaan murtaa'u waa tokko naman gubusii galee haqa keessaniin murteetu isiitti murtaa'e waa tokko nutti iyyuu naga'amu haqa keessan dhabdani hin zollomamtani kanaafi akkasin haqa keessan argattanu du'aayi gochuudhaaf dhumne mee obboleessa koo maanguddoo tokkotti geessiitii bilbila akkasan du'aayi kadhatan godhini. Du'aayi kadhaa jedhi. Wanna biraan barbaannu hadha du'aayiidha. Du'aayi. Jechaa jiru du'aayi go'an. Du'aayi godhaa. Mee du'aayi dubbadhaa. Sheeka assalaamu alaikum. Sindu bisa jiru wallahi. Assalamu alaikum. Sagaleen godha gaama. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtu nagaadha? Wallahi nagaa alhamdulillah kami. Alhamdulillah egaa akkuma beekamu miidiyaa irraas iyyaa turree du'aayi salataa turree namuu bakkuma jiru yoo laayivii akkuma gootii kana seenee iyyuudha haalli mijanneef illee hojiidhaanis qabee namni isin dagate hin jiru wallahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waa'ee keessanii namni dagatee jedhu inni kaan hin barreessaa ture inni kaan du'aayi kadhataa ture inni kaan akkuma gootii bahee dubbataa ture haa turullee malee mee hadha immoo sagantaa du'aayi goonee dubbataa ollee guyyaa kaleessa ture iyyuu beellamni nu jalaa darbee hadhaa mee du'aayiidhaan nu banaati du'aayi bakka bilbilli jiru hundatti invaayitee ergine du'aayi goona hadha mee du'aayi waa'ee keessanis nuyiifillee akka sabaatti akka biyyaatti mee du'aayi godhame du'aayiidhaan nu bana. Inshallah rabbiin khayrii haa godhu kaayestee galatooma agaruu kana masuuqamuun ture bareedduudha. Haloon nagaama sagaleen. Inda gama yoo kiyya dhaga'u dhaggammadee. Ayyee mee du'aayi dhugaa iluu eegalaa ga'aamin jechuudha qophiidha du'aayi mazluumaa maqbuulaa du'aayi isin irra seenaa du'aayi walii kadhan. Rabbi nuufillee furmaataa fidu isiniifillee furmaataa fidu. Amiin. Rabbi barakaa isinii haa kennu isinummaaduu hagana nuufi adda'uun kun waan guddaadha wallahi nu gammachiistanii kaa gama keessa rakkoon hin jiru rakkoon bakka jiru mootummaa bira malee gama keessanii miti. Dhugaadha. Du'aa'i ma walii kadhachuudha wanni du'aa'i baasuu nama jettu murtiin harka rabbiiti beektaa. Dhugaa keessan. Waan rabbi fedhetti hamaatanallee isumatu fedhe isumaan ta'an tasii achillee waan godhu isatti beekamee nuti hin beeknu dirqamatti kadhachuu qabna inshaallah. Rabbiin jedhe furmaanni nu bahu dhufa amma beektaa amma takka waa abdiin dhuma jira. Inshaallah dhugaadha. Inshaallah rabbi furmaata dhufaa dhufu isinillee rabbi sindira haa jiraatu wallahi kan du'aa'i nu godhaa isin. Amiin. Rabbi isin amraata keessatti isinii haa fudhahu. Du'aa'i isin wallahi. Rabbi ada muraasa. Amiin. Akkasii maqaa keetillee sin beeku garooni. Mubaarak musammaan jedhamaanii galatoomaa hedduu galatoomaa isinillee rabbiin furmaata isiniif haa kaa'u guyyaan borii guyyaa isin gammaddanuu guyyaa isin gara biyyaa akka isin galtanu ciqicii tokko malee
فايلين هيدا كيسني تفهمي فايلين ركنا سنرا تفهمي فايلين كده دوسي را تفهمو ربي سيني فتاش إن شاء الله ربي بركة إسمي هاتني ربي سندرا هجرات بكبر كلمة آمين آمين غلطوما أي غلطهم باي أي إن شاء الله أكسي ورني mana hidha kabara jirtan si lakos toko barresa yero barresa mo namanu ko pesati duai fena ofis duai kadata nuyi duai kada wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jafi ahlan wa sahlan mube akam jirtu ahlan bagana gan nufte yada way ke su mesan jiru hadala duai me iranu be amma be tuba duai bakali takabbala mun bennu وبلاكين سعودي عربية جرلو دعاء يقول جنة دفنة جرس أرجاجرو أتس دعوة أجر تاجو كارا مي دعاء يرلو بيجابكو حتى شركينا ركنا كبكون ati waan kanaan oli jira akka taarta miti ani immoo waan arraba korra dhufte jechuun dadhabetteeti akkasi jaabeeko isa gurratti kaawwatamu sanan itti kaawwadhaaf malee abshi tole jaaba gojo tole miskina nama kun jabar kamal nama miskina nama Muhammad Chumbili nama gari nama jallatu rabbi sa jallatu me jaberi si duai kamma be ko rasila simina ma wa be ko nama goda duai abba takabbal mun be wante warri kan amin jeda shir goda naman tu fatina shir goda wanti waan hunda jaalanatti tole yookaan laayivii kee har'a kanarraa tasana qabaara tasan jaalladhe laayivii kee irraa siin godhe maaliifi ijoolleen miidhaa jiran arguun kun baay'ee natti tolan Itoophiyaa taa'ee laayivii seenuyyuu guyyaa seenama qajeelan mul'atamu guyyaayyuu qajeelan mul'atamu ta'e garuu na laayiviin kun hedduu natti tole dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya achi jiran arguun baay'ee waan natti tolee fi alhamdulillahi rabbil alamin garuu akkasitti fayyaa qabaatanii taa'uun waan tokko garuu kuma teette yaadattiin galu warra du'aayitu jira eegeette amma natti mul'atee fi amman beekun ankara dhaamina jedhan haa qophaa'anii du'aayi dhaamin jedhe rajaafi ko wallahi alhamdulillah salatu wassalaamu ala rasulillah ilmaan oromoo qophaa'a sallallahu alaihi wasallam qophii hundi keessan sallallahu alaihi wasallam jira hundi keessan jabaata sallallahu alaihi wasallam kun kan jitu mani taa'e kun wakati du'aayi kana taara اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربي يا الله نوكل مياتي آمين دوس أبا وان كان سبب تبدو كذا نامو به عمري كيس ربي بركة خاب آمين عمري كيرتي نما بربران أكسما نما سجلي إن كابنيف سجلي تو ربي سياسي ilma si dabre ilma si chaale ilma si kaale biyya isaatiif sagalee ta'u rabbi siifatin kan si kenne sirkaa qabu kan harkaa qabdu nama si caalu nama si dhaalu rabbi siifataas barakee keessaa rakkinni mul'ate jennaan teessee namaa sagalee ta'i jechuun in ulfaata tarii dhalli namaa inuma rakkata akka fedhetti dhala namaarra rakkinni inuma ga'a rakkina hawwinee rakkina irratti sagalee nuuf ta'e siin hin jennu garuu rakkina dhalate hunda irratti nama sagalee namaaf ta'u rabbi siyaataati. Ya Rabbi Allah. Hayyuuni waan hunda nama guutameedha. Hayyuu nama gamna nama jeegna nama rabbi siyaataasi. Xiqqaaf guddaadhaa fi biyya keessaa fi biyyaan alatti rabbi adda ifu rabbi siifatan. Ijoollee keenya mana hidhaa jirtan na dhagaa jiru laata yaa Rabbi. Rabbiin nabiyullahi Yuusufiin jubbii nabi Nuuh yookaan biirii nabi Nuuh keessaa isa baasee furtii bara dheeraa booddee khazaa'ina biyya Masrii irratti mootii isa godhe achiis na baasu. Rabbiin nabiyullahi Yuunusiin garaa qurxummii keessa turtii muraasaa booddee garaa qurxummii keessaa baasee yeroo gabaabaa keessatti baasee nu haa gammachiisu. Yaa ijoollee biyya kooti yaa ilmaan muslimaa yaa ilmaan oromoo rabbiin ammaan hammatti si haa qaqqabu. Yaa ijoollee biyya keenyaa yaa isa dhiiraa yaa isa dubaraa yaa isa xiqqaa yaa isa guddaa haaliqni ammaan hammatti si haa qaqqabu. Rabbi isiniif haa wakkalamu.
nyaata ga'aa hin qabdanu uffata akka namaatti uffataan jirtanu feestaaliidhaan amantaa keessan geggeeffattan feestaaliidhaan jiruu keessan idilee wal keessa deemtanii geggeeffattanii kana rabbiin oli ta'e isiniif haa Amiin yaa Rabbi yaa Allah. dhalli namaa argee furmaata itti sillaannee laachuuf isin dandeenye haaliqni waan hunda danda'u inni dhagaa keessaa gaala baase sun kana keessaa isin baasuutti dandeettii guutuu qaba haaliqni kana keessaa isin haa baasu. Kanaan ol wanti nuti jennu tokko hin jiru. Wanti kun khayriif ta'e wanti kun khayriidhaaf akka ta'e itti amantanii yoo obsitan booda isaadha waan khayriit immoo isiniif jira. Obsa godhadhaa waan kana dabarsaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Jazakallahu khairan obboleessa keenya Jaafar Kamal hedduu galateeffannaa rabbiin rakkoo kana keessaa sis baasee obbolaa keenya kanas inshallah baasee nu gammachiisu. Baay'ee nama gammachiisa wallahi natti tole an du'aayi baay'een jaalladha kanaaf ani du'aayin jaalladhu kana immoo obbolaa kootiin jaalladhe. Abdii Oromoo tokko waan dubbatu qaba ture sirra jira. Nabira jira ciisee lansee garuu yoo jira nabira jira. Yoo danda'ame garuma keetii achiin wal qunnamte ergaan jira. Sawwaraan jira jedhi ergee sawwaraa jira jedhi. Ilaaluun maafan bukkeetti immoo si ergee isaa ergee dadhabee argiteera. Kun hojjetaan jiru kansa. Waslaatticha. Awaamu moo? Awaamu. Waan ammasitti warri maleedhaa. Shumeesii jiddaas warri tariiqal kalji bakka biraa gorfaa kan biraa keessa jettan fi baay'ee ergadhaa fi du'aayii walii goonaa hundi keessan iyyuu immoo sheer godhaa aamin jedhaa ni jedhaati yoo raftanis dhaqaa gara hojii keessanii rafaa nu du'aayii kadhataa bulla deddeebineetu al tokkichaa miti deddeebinee du'aayii kadhataa bulla isin yoo rafuun isin qabees dhaqaa aamin jedhaa ni jedhaati niyyaadhaan keessa jiraadhaa dhaqaa rafaa warri rafuu barbaadan. Amin amin Ahmad Aggaro. Obboleessi kiyya mugeedha keessadha obboleessa kiyya qaalii. Wallahi ati har'a waan guddaa godhaa jirta. Sila yeroo laayivii kee irratti namni yoom rabtaa maarree naan jettanuu jettu. Waan akkanaa irratti haasuma namaa numan dhagaye wallahi. Gizee 100 maan ta'in nuu seeni rakkoon qabu waa'ee ijoollee kanaa irratti jechuudha. Innaa ijoollee keenya warra hidhamtanii jirtan immoo dhugaa dubbachuuf wallahi isin dagannee miti. Isin dagataa jirra isin ittiin fakkaatu. Nuti achi keessaa baane hidhameen ba'e hidhameen gala hidhamnee galle hundi keenya yoo rakkannee galle keessan tarii umurii isin irratti dheereffate malee hundi keenya rakkannee galle rakkoo namaa hin dagan. Garuu wanti godhamu waan dhibeef akkatti dubbatan qaba wantichi keessattuu nama biyya keessa jiruuf wanti kun gara inni itti hiikamutu jira isiniif gale. Waan isinumaaf sagalee ta'uun kun jechuudha. Kanaafuu isin dagannee miti akka suuraa feestaalii tokko suuraa qullaa tokko uffataa dhukkubsataa waan adda addaa arginu hin gaddinu yaa rabbi jedhaa jirra isin dagannee miti nutti hin ilaalina jechuudha dhaamsa kooti abshira. Abshirkumullaa yaa beekoo hedduu galatoomtu. Abdul Karim naasota kottuur fooniidhaan haasa'e asitti. Asiin taa'ila asitti malee. Baay'ee buleewwan keenya daataa shabakaan waa jedhan sin baasee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abdii Oromoo. Aboo basurree wayin nurraa mumullata Itoophiyaadha. Nutti ilaalinaati. Obboleewwan keenya rabbi galatoomi mubaarik ulfaadhu. Si galateeffachuuf garuu dirqama miti akka nama tokkotti si galateeffadha. Maaliif dirqama sirra jiru ba'atte waan ta'eef ijoollee kana dubbachuun dirqama mataa keenyaati. Garuu akka kootti galatoomiin siin jedha akka ilma hawaasaa tokkootti immoo galateeffachuu dhiisuu hin dandeenya. Ijoolleen kun rakkina kee jirti, beela'aa jirti, nyaattee dhugaan qabdu jetti halkaniif guyyaarraa dubbachaa jirtaas argaas jirra. Akka waan itti maallaqaa ijjituutti warri fudhatanus jiru. Amma dura obboleessi keenya tokko yeroo laayivii seentu isaanii adii wayii ol fuudhee waan kanatti nyaata nyaannaa jedhe dhugaadha tarii namni soba jechuu danda'a. Wallaahi isaanii sanatti idaamaa adasa yaanii isaanii beekanii nama 300 sanatti qooda warra bahe keessaan isa tokko jechuudha. Namni qoosaasi waan kan
Fakkeenyaaf waan mana hidhaa keessatti ta'aa jiru kana sanuu walhanqatee bakka itti namni dhabee kubzii dhaqqoo fa'aa harkatti qabatutu jira. Kanaaf nuti immoo nyaannee anamma nyaadhee quufee dhugee rafuun danda'a sireerra rafaa jira. Adeessan moo'ee san ture bakka isaan har'a ciisaa jiran sana anatu ciisaa ture jechuudha. Borin moo'ee nachi ciisa obboleewwan keenyatu achi ciisuu deema. Yoo nuti ofii keenya bakka bareedaa jirra jennee daganne namni rakkinan filatu fedhu mubaarikiin rakkisa rabbiin fedhu ana rakkisa fedhu obboleewwan keenya marakkoo keessa jiran rakkisa. Garuu eenyuun immoo rakkinan moo filatu rakkinni immoo abbaa barbaadetti deemee dhaqa. Waa'ee ijoollee kanaatiif eenyuun hirriba dhabuu qaba. Itti hirriba dhabuun kee salphaadha. Maaliif yeroo bucuu si tarii raftu qabda waan ta'eef isaanoo yeroo itti rafan tokko hin qaban. Yoo akkana galchiisan achi balaataan achi ol korraa jismii isaanii hooqamaadha wanta adda addaatiin nyaatameera luqqa'ee jira akka itti rafan hin qabanu hirriba hin qabanu nyaatanii garaadhaan qabanu keessattuu mana hidhaa sanatti beela yeroo asirii tokko nama beelessu tokko wallaahi rabbiin qofatu beeka rabbiin gaditti ijoollee hidhamtii achi keessa jirtu beeka jechuudha waan yeroo asirii beelli tokko nama godhu waan hin argeef. Ila wannati nyaattu guyyaa ruuza bucuu tokko nama 5 walitti deemte nyaatta. Yeroo asiriin ga'e tokko beelli kan kee sadarkaa du'aa itti kadhatuutiin nama qaqqabsiisa jechuudha. Kanaaf inshaallah waggaa 2 guunne jechuudha waa'ee ijoollee kanaa osoo iyyinu dhageettii dhabne imimmaan lolaasne dubartiin boosse dhiirri boo'ee xiqqaa guddaan boo'ee sheekonni boo'an namni hin boonye yoo jiraate warra garaaf jiraatu qofa san abbaa ta'an hin beeku abbaa sana of beeka jechuudha. Warra gaafa ati dubbattu maqaan taane siif kennan warra gaafa ati dubbattu kaayyoo kee kana gar tokkotti mulqan warra miidhamuun ijoollee kanaa isaan iyyaachifnee fi wanti tokkotti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Amma ciise tarii nama sitti kolfaa jirutu jira. Sa'aatii 24 iyyaa dhageettii dhabee maal godhee nama biraa gaafa dhageettii dhabdu tarii rabbiin bira dhageettii argachuu dandeessa jechuudha. Wanti kun sababa ilmi namaa sababa ta'a malee kan waan hunda godhu rabbi. Obboleewwan keenya mana hidhaa jirtan waa hundarra wannan isiniif dhaamu du'aa jabeessaa salaataa qur'aanallee qaraa'aa rabbitti iyyaa waliin tuminaa waliin zolluminaa achi keessatti jechuudha. Tokko jiru ijoolleen achuma keessa ta'anii ana biras turaniiru. Kaleessa rabbiin kadhanne har'a nuun qeebalamne warra jedhantu jiru jechuudha. Du'aayin rabbitti inuma deddeebitu imimmaan buusta. Kilaasii sana guutuu keessaa namni 5 yoo garaa fayyaa rabbiin kadhate rabbitti deebi'e sababa nama 5 sana rabbiin nama achi keessaa fayyaa baasuu danda'a jechuudha. Wanni amma du'aayi nama gargaaru hin jiru. Rabbitti garagalaa wanna hundarra salaata rakaa 2 kan irraa yoo sa'aatii kana salaatanii rabbitti iyyattan rabbiin isiniif dhaga'uu danda'a. Nuti akkuma kaleessaati jijjiiramni tokko hin jiru. Har'a isin iyyina, bori isin iyyina. Harii bori isin galtanii obboleewwan keenya bakka keessan kana bu'anii immoo rakkatantu jira isaaniifis darbinee iyyina. Miidiyaan nuti bananne ofii keenya